Hai, jala jirtu akkam nagumaa nageenya waaqayyo isinii baay'atu Oromoo kiyya bakkuma jirtan ittiin isin jedha akkam nagumaa annagaa godha jireenya akkamii keessumattuu ijoollee madaamii akkam isin naguma keessanii annagaa godha galata waaqayyo jiruuf jireenya haalli qilleensaa madaamiin akkam isin gootii warri madaamii mana madaamii jirtanuu kan koo akkuma barbaadina gootin isiniin jedha akkam isin nagumaa annagaa godha galata waaqayyo jiruuf jireenya hundumti yoo haalli qilleensaa kun jireenyi biyya ormaa akkamii warri mana madaamii jirru mee subscribe naaf godhaayi share naaf godhaayi Oromoo kiyya please reefun eegalaa jira subscribe illee hin qabu nama subscribe naaf godheef illee ani subscribe nan godhaafi share nan godhaafi comment irrattis immoo waan yaada keessanii naaf barreessaa akkaataa itti hojjetamu akkaataa itti YouTube hojjetamu illee hin beeku baruun barbaada kanaafuu warri na barsiisuu barbaadan illee comment koo jala naaf kaa'aatii waliin haasofnu nama na barsiisus nan barbaada akkaataa itti YouTube hojjetamu waan hin beekneefi jechuudha namni hin beekne immoo namuma irraa bara Oromoo koo qaba Oromoon hundummoo akkana barsiisu immoo abdii guddaan qaban sinirraa jedha annaa wanti haaraan maaltu jira Oromoo kiyya ammallee biyya ormaa keessatti illee waan akka waan xixiqqoo kana jennu gadhiisne illee malee wanti gadhiifamu illee hin jiru maaliif kushiina dhagara saaloonii dhagara mana fincaaniitti garuma tokko irra deddeemna gara nyaata bilcheessuu irra deddeemna garuma waa hundaa irra deddeemna waan ta'eef yeruma biyya galullee Oromiyaa jiituu keessa yeroo seennu waa'ee Oromiyaa jiituu isinii agarsiisuu fiduu waraabuu wal bashannansiisuu malee amma wanti wal bashannansiisnu hin jiru garuu hanguma sanatti iyyuu share subscribe waliif haa goonu Oromoo kiyyaa wal malee homaa hin qabnu warri masaanuu keenya baay'ee wal jajjabeessuu baay'ee wal guddisu nus immoo wal guddisuu aadaa godhannu nuyi Oromoo jechuun YouTube'aan illee gudditti afaadha maaliif irra caalaa Oromoon Facebookidha kan fayyadamu Twitteriidha YouTube'is haa fayyadamnu warri banachuu danda'a barbaadan isaa banatanu kan akka kombeenis wala haa barsiisnu yenna tokko dhala barsiise ani immoo boritti tokko deemee barsiisa waan ta'eef akkanumaa walitti barsiifachaa walirraa barachaa deemna waan ta'eef Oromoo kiyya please subscribe naaf godha share naaf godha comment naaf godha jedha hanga kanatti illee haasaawiyyuu hin beeku amma kanatti illee haasaallee hin beeku ingitii eeggansa dhufe gitti baruun qabaa jechuudha isinis immoo na barsiisaa isiniin jedha share comment like subscribe naaf godha